Maaliif waa'ee dubroo Maariyaam kaasa? Maaliif jechuun nuuni Gooftaan Yesuus Kiristoos fannoorra oolee foon ilma namaa uffatee du'ee du'aa ka'ee kan nu fayyisedha. Gara abbaa isaatti ol ba'ee hafuura koo isiniifan erga bu'uura jedheen hafuura isaa nuuf ergee jira. Irra deebi'uudhaan immoo ilma namaatiif akka hojii isaatti laachuudhaaf ni dhufa. Isatti buluu wajjiniin keessattuu hojii fayyinsaa amanuu wajjiniin walitti dhufeenyi waa'ee dubroo Maariyaam kaasuu qabu maalidha? Waa'ee ishee maalidhaaf ishee weeddisnaa? Maalidhaaf waa'ee ishee faarfannaa? Maalidhaaf waa'ee ishee kaasna? Keessattuu fayyinsa wajjiniin hidhatni inni qabu maalidha? Waa'een dubroo Maariyaam kun. Tole galatoomaadha. Dubbiin Maariyaamii yookaan Maariyooloojiyaan jennu kun bataskaana keessatti barumsa bal'aadha. Bal'inaanis hin kennama. Jalqaba kaasuu waan qabnuufini dubbiin Maariyaamii kun egaa dubbii bal'aadha. Manni kiristaanaa keenya bal'istee wantoota gurguddoodha kan isheen keessatti kaastu. Dubbiin Maariyaamii mana kiristaanaa keessatti akka baratamu waa'umti ishee akka ka'u silaa nuyi fayyineerraa waaqni nu fayyiseera dhalatee jenneerra maaliif bu'uurri isaa hin jedhu abboonni keenya maal jedhu the reality of the incarnation jedhu dhugumumti waaqni nama ta'uutu ishiidha. Waaqni nama ta'eera jennee dubbachuudhaaf waaqni nu fayyise sun hidhaa seexanaa jalaa bilisa kan nu baase salphinarraa gara kabajaa kan nu deebise du'arraa gara jireenyaa kan nu deebise waaqumti sun nama ta'uudhaaf dhugoominni isheedha. Isheerraa nama ta'e waan ta'eef jedhu kana bu'uureffannee dubbii Maariyaamii mana kiristaanaa keessatti Theotokos kan jennu the mother of God haadha dhugaa waaqayyo akka taate dubbii keessatti baratamu. Akkasumas immoo isheen durbummaa bara bara akka qabdu perpetual virginity an jennu keessatti akka baratamu. Kana malees immoo durba gar lamaas akka taate dual virgin kan jennu fooninis yaadanis durba akka ishiin taate. Akkasumas kanuma keessatti immoo the divinity of Jesus Christ kan jennu waaqummaa Yesuus Kiristoos illee manni kiristaanaa bal'inaan baastee kan isheen barsiistu dubbii Maariyaamii kana keessatti. Maaliif kun maaf akka kanatti bal'atee ka'ee jennaan ishiin jalqaba dubbii nama ta'u waaqayyo. Waaqni nama ta'eera jechuudhaaf eenyurraa gaafii jedhu dhufa. Namni waaqni irraa nama ta'e qulqulleettii dubroo Maariyaamii waan taateef isheen icciitii nama ta'u waaqatiif dhugoomina. The reality of the incarnation jennee ankaasne san. Dhugoomina waaqni irraa nama ta'edha ishiin haadha waaqati kana. Dhugumatti waaqni nama ta'uusaa kan ittiin hubannudha. Ta'uu baannaan waaqni nama ta'e yoo jedhamu ideal nutti ta'a jechuudha. Jechuun waaqa qabachuu, ija keenyaan arguu, waliin nyaachuu, waliin dhuguu haga dandeenyutti akkuma namaatti garaa isheetti hafuusaa, foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa lubbuu fudhachuusaa qabatama kan taasiste. Qabatama jechuun
ideal miti yookaan immoo akka waan afuuraan ta'uutitti otoo hin ta'in waan lafa qabate waan qaqqabnee tuttuqnee arguu dandeenyu akka ta'u kan sababa kan ta'uu danda'e harmee keenya dubroo maariyaamidha jechuudhaaf natti fakkaata. Kanuma caalas ifatti mul'achuu waaqayyootiifis sababa ishee. Kana dura abbaan keenya qulqulluu Phaawulos hin jedhaa miti Ibroota boqonnaa tokko irratti waaqayyo karaa garaagaraa dubbatee ture. Xumurarra garuu karaa ilma isaa nutti dubbate. Waaqumti jiraachuu bar qabatamaan foon maal jedha qiddaasee hawaariyaat irratti yookaan sirna qulqulleessaa duuka bu'oota irratti nuyi kan hin qabamne qaqqabannee argine isa wajjin nyaannee dhugne jedha. Qabatama kana kan argine dubroo maariyaamii irraa foon uffatee dhalachuu isaati. Egaa qiddaasee maariyaamii abbaa Hiriyaaqoos kan barreesse irrattis maal jedha waaqayyo abbaan samii kanarra ta'ee kallattii bahaaf dhiyaa kaabaaf kibbaa ilaalee hin fuunfatee urgeeffatee qulqullummaa kan qabu garuu si qofa argate jedhee dubbateera. Kanaaf reefu tulluu an jenneen barmaadamiidha. Tulluun fiixee lafa keessa ol ba'e akka taate isheen fiixee qulqullummaati. Dhala namaa hundumaaf mallattoon isheedha. Hangam dhalli namaatu qulqullaa'u akka qabu bar giiftii keenya qulqulleetti dubroo maariyaamii irratti. Moodela keenyadha. Moodela keenya. The icon of the church jedhuunii miti. Moodela keenya isheen moodela nuuf taate jennee kan hubannu kallattii sanaanii jechuudha. Kanaaf waaqa addunyaa kana fayyise. Cubbuu addunyaa kanaa waaqa dhiise. Addunyaa kana ifarraa gara dukkanaa kufaatii keessa turre kan lubbuu sodaachuu waaqarraa gargar ba'uu abdii dhabuu dhalli namaa ture sana gara fayyinaatti kan fide waaqa kana kan deessetu isheedha. Haadha waaqa fayyisaa kanaatitu isheedha. Addunyaa hunda kan fayyise fayyisaa addunyaa jennee kan waaqessinu haadha isaatitu isheedha. Kanaaf isheen dhugoomina nama ta'uu waaqayyooti jennee kan kaasneef kanaaf qulqulluu Efreemis maal jedhaa በመንክር ምስጢር ወለድክዮ ለአማኑኤል ወበእንተዚህ አቀበኪን ወለሙስና እጪቲ ተዋህዶ ራጂ ተኤ አቲ አማኑኤል እንዴሴ እንሞ ጅጅረመ መሌ ድርቡማ ደስ ኤጌ ድርቡማን ጅጅረመ መሌ ኤገሜ ፐርፔቹዋል ቨርጂኒቲን በረበራ ኩኒስ ዋቁማ waaqayyootifu ragaadha jedha waan ta'eef waaqummaa waaqayyoos caalchisnee kan keessattu banne Amaanu'eel indeesse jedhee ture. Amaanu'eel jechuun hiikni maqaa isaa immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 1:23 irratti እግዚአብሔር ምስለነ waaqayyo nu wajjin ta'e jechuudha. Amma laalgaa waaqa nu wajjin ta'e kana deessee kan nuti argine dubroo maariyaam. Waaqni nu wajjin ta'e kan jenne isheerraa erga dhalatee boodadha. Waaqummaa isaatis qabxii murteessaa kaaste kana sirriitti dhiiksinu jedheetanii waaqummaa isaatis kan ittiin mirkaneeffanne keessaa inni tokko dubrummaadhaan isheerraa dhalachuudhaan. Dubrummaan ishee waaqummaa isaa agarsiisa. Keessattuu addunyaa kanarratti dubrummaan baramne uumamaan dubrummaan baramne waan ta'eef jechuudha. Dubartiin tokko haadha yoo taate durba ta'uu hin dandeessu, durba yoo taate haadha ta'uu hin dandeessu. Dubartiin tokko gochaan durba yoo taate yaadan durba ta'uudhaaf baay'ee rakkachuu dandeessi. Garuu isheen yaadan dubbiidhaanis gochaanis akkasumas ammoo haga bara baraatti otoo hin da'iin duras yommuu deessus erga deessee boodas otoo garaatti nafin duras yommuu garaatti hafus erga garaatti hafee boodas dubrummaa bara baraatiin durba ta'uun ishee mataansaa kan dhalate waaqa ta'uu isaa nutti agarsiisa. Isaayyaasis kanadha miti kan inni jedhu boqonnaa 9 irratti jechuudha. Gooftaan mataa isaatiin mallattoo isinitti agarsiisa jedha. Mallattoon suni maalidha? Dubriin dubrummaadhaan da'uu isheeti. Namni kan dhalate waaqa miti jedheetoo haalu yoo jiraate dogoggoruu isaa agarsiisa. Maaliif nama kamtuu akka gooftaan dhalatetti dhalate dubrummaadhaan kan dhalate eenyudha? Otoo dubrummaan hin hiikamin kan dhalate addunyaa kanarraa eenyu waaqa yoo ta'een ala. Kanaaf kana namanne jechuun dubrummaa dubroo maariyaam nu bannee jechuudha. Dubroo maariyaam dubrummaadhaan deesse kan jedhu jecha kana kan fudhatu yoo jiraate kan dhalate waaqa ta'uusaa hubachuu qaba. Hizqeelis kaasuudhaan Hizqeel 44 irrattis kan dubbatame kaasuudhaan dubrummaan ishee sun akka hin hiikamne sababni isaas kan achi keessa seene waaqa Israa'el waan ta'eefi jedha. Waaqni Israa'el itti seeneera woo jedheetu ibsa ilaagaa. Kuni maal agarsiisa qabatamaadhaan dhimmi dubroo maariyaam waa'ee dubrummaa ishee qofa seenessinee kan addaan kun otoo hin taane waaqummaa gooftaa Iyyasuus Kiristoosis kan nutti agarsiisudha. Kan wal qabatee jirudha jechuudha. Fani dhiifama gaa barsiisa. Afaanumarraa wal fudhachaa haasofna. Akkasumas miidhagasi wangeela Maatiyos egaa 1:23 kanarratti waaqni nu wajjin ta'e jennee turre. Waaqni nu wajjin ta'e immoo foon uffateeti kan nu wajjin ta'e. Qulqulluu Efreem isma koonanna zamada tawalda Maariyaam ቅድስት ድንግል inni foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhateetu fira keenya ta'e nu wajjin ta'e jedhee kan dubbate san kan nama ta'e waaqadha. Waaqatu nu wajjin ta'e jenneerra. Kan nama ta'e waaqa yoo ta'e nama ta'uu waaqaa kanaan
waaqa ta'u nama ta'uu waaqaa kana namnis waaqummaatti ol guddateera. Kennaa kana argateera. Kana maaramiidhaan hubanna. Nama ta'uu Waaqni nama ta'e namnis waaqa ta'e jennee kana bu'uuraan kan keessatti hubannu kun garamitti nu fida. Kanaaf sababbiin fayyina dhala namaa dubroo maaramiidha. Mikniyaata dihinza kullu ala. Dhalli namaa kun hundi akka fayyuuf sababni dubree maaramiidha. Kanaafuu dubree maaramiinii dubbii fayyinaa keessatti hiika laayyoon qabdu. Waaqa dahuudhaanii. Isheen jalqabuu amantii kiristaanummaa qulqulluudhaaf bu'uurame. Waaqni qulqulluun Kiristoos kiristaanota biyya lafaarratti akka baay'isuuf bu'uurri giiftii keenya qulqulleettii dubroo maaramiidha. Akkasumas ammoo qulqulleettiin mana kiristaanaa akka bu'uuramtuufis mataa mana kiristaanaa qulqulleettii hante Kiristoosiin kan deesse qulqulleettii giiftii keenya dubroo maaramiidha. Kanaaf bataskaanni keenyas waaqaa gaditti namaa olitti dubroo maaramii kabaja guddaa laattiif. The icon of the church. Ishee moodeelii mana kiristaanaati jettee an kabajjus kanumaafi jechuudha. Egaa walumaa galatti dubroo maariyaam misraachoo ergamaa kan fayyina addunyaa dhagahuurraa kaasee hanga gaafa gooftaan fannifamee addunyaa bilisa baasutti gaheen isheen dubbii fayyinaa keessatti shoorri isheen dubbii fayyinaa keessatti qabdu laayyoo miti. Maal mee walumaa galatti mee addunyaan waa'uma ishee dubbachaa ture mee raagdonni mee waa'uma ishee raagaa turani mee kanaaf hidhaa miti ree oodingil amsaa watan wiizzanabiyaati. Yaa dubroo maarami yaa dubroo fakkeenyi fi raagni raagdota illee siidha. Mee raajonni waa'ee kee raaganii abboonni waa'ee kee dubbatanii waa'ee keetti fakkeessanii jennee akka dubbannuufis sababadha jechuudha. Kanaaf ibroota tokko lama irratti illee Waaqayyo fakkeenya adda addaatiin karaa gara garaa dubbachaa ture. Xumura garuu karaa ilma isaa nutti dubbatee jira. Dura fakkeenyaan dubbatamaa turte dubroo maarami raagdotaan. Fakkeenyaaf abbaan keenya Yaareed maal jedheera? Maariyamis tahattuu usta karsuula addaam kama baahirii sa'aadha. Dubroo maariyaam otoo addunyaan erga uumamtee booda cinaacha addaam keessatti akka inquu qulqulleettiitti mul'achaa turte. Inquu jechuun warqii irraa addadha. Egaa inquun dhoqqee keessatti yoo kabajame yoo gatame inqummaa isaan jijjiirratu. Yeroodhaan wanta bifa jijjiirratu hin qabu. Ati otoo hin jijjiiramin inquu qulqulleettiin cinaacha addaam keessa turte si'idha. Sababbiif fayyinni keessa inuma abboonni keenya mee kan barsiisan fiixee irratti qulqullummaadhaan Waaqayyo yeroo addaamiin uumu akka addaam balleessu, akka addaam dogoggoru, akka addaam fayyina dhabu akka kufuu hin beeka. Akka inni kufuuf immoo hin uumne waan ta'eef dursee maaramii sammuu isaatti yaadeera. Dhalattee akka addunyaa fayyistuuf jedhee wanta bu'uura ta'e nuu kaasa jennee ilaaluu dandeenya. Keessumaa warra akka abbaa Giyoorgis Zagaasiccaa kitaaba argaanonni isaaniitti irratti waa'ee dubbii fayyinaa keessatti gahee maaramiin qabdu yeroo kaasanii the first Eve and the second Eve hewaan ishee duraa fi hewaan ishee lammaffaadhaan wal fakkeessanii dubbatu. Maal jedhanii dubbatanii seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa hanka'e bu'uureffachuudhaan hewaan isheen duraa fedhii fi ajaja waaqayyootiif ajajamuu dhiistee dhala namaa fi addunyaa hundumarratti du'aa fi abaarsa fidde. Hewaan isheen lammaffaa garuu ajaja waaqayyoo fudhattee dubroo maaramiin jechuudha. Waaqaaf ajajamtee addunyaa kanaaf jireenyaa fi eebba fidde. Hewaan isheen duraa ajaja ergamaa dharaa ajaja daabiloos sana dhageessee du'aaf addunyaa saaxilte. Hewaan ishee lammaffaa dubroo maaramiin waliigaltee ergamaa Gabri'eel wajjin dubbatte. Barreeffama addaam irratti akka balleessatti barreeffame haquudhaaf ኃጢአት ደብዳቤን ጀኑ ሰን ጠላያ ጩቡ ሰና haquudhaaf dubroo maaramiin Gabri'eel wajjin dubbattee turte. Dubbii isheen Gabri'eel wajjin dubbatte sun ewaan dubbii daabiloos wajjin dubbatteen du'atti nu geessite. Dubroo maaramiin garuu dubbii Gabri'eel wajjin dubbatteen jireenyatti nu qajeeshite. Kan isheen dhageesse misraachoo fayyuu addunyaati. Kan isheen dhageesse addunyaan hundi akka fayyu abdii dursitee kan dhageesse dubroo maaramiidha. Kanaaf fakkeenya keenyas kan jennu addunyaan hundi fayyuusaa karaa dubroo maaramii ibsatame. Bakka buutuu keenya taatetti bakka keenya buutee fayyuudhaaf fedhii qabu hayyama qabnu agarsiiftee jirti. Nama keessa sadarkaa qulqullina isheetiin fayyuudhaaf fedhii qabu kan agarsiifachuu danda'e gonkumayyuu hin jiru ture. Isheen garuu gama keenyas buutee akkasumas ammoo akka waaqni barbaadutti immoo qulqullinaan jiraachuudhaan walii galtee kakuu haaraa kan mallatteessite isheedha jedhamee ibsama hayyootaan jechuudha. Egaa giiftii keenya qulqulleetti dubroo maaramiin Gabri'eel faana yeroo dubbattus akkuma hewaan sana haaluma tokkoon hewaan mootii lafaaf samii taate yeroo jedhamtu utuu hin qoratiin gammaddeetu fudhatte. Dubroo maaramiin garuu
baay'ee faana dubbatteetti qulqulluu Gabreelii faana tarii kan akka kaleessee waan dogoggorse sanatu ana sarrana dogoggorsa ta'a jette dubbiin kun immoo kan ishee qofa miti ka fayyuu addunyaa hundumaati isheen mallattoo fayyinaa an addunyaa hundumaati wanna jenne isa sana qorattee waan baay'ee erga wajjin dubbattee booda garuu dhumura irratti ergamichi ismaal woona garzeessaan ol egzaabiheer erga jedheeni booda waaqaaf kan hin danda'amne hin jiru waan jetteef lallaba guddaa kanarra immoo darbanii deemuun waan hin danda'amneef karaa sanaan waliigaltee unuuf waaqayyo gidduu jiru kan fayyinaa kan mallatteessite isheedha. Waliigaltee mallatteessuu qofas miti waaqa nu fayyise kanas kan deesse isheedha. Giiftii dhuma keenya qulqulleettii dubroo maaramii ta'e qulqulluu Efreem maal jedhaani sababa hewaaniin balballi gannataa nutti cufamee ture sababa hewaan lammaffaa sababa dubroo maaramiitiin nu baname. Banamuusaa qofa osoo hin ta'in daagima kafalanna nibla amatsa hiyo lammaffaayyu muka jireenyaa biqiltuu jireenyaa irraa akka nyaannuuf nuuf jireenyaan jedhame foonii fi kabajamaa qulqulluu dhiiga gooftaa keenya akka ta'e bu'uura ni hubanna. Egaa qulqulluu Yaareedis maal jedha yeroo goolabu gahee maaramiin fayyina keessatti qabdu kana banta tasaggootu lawalda amlaak minneeki qurbaana koona እምድር ውስጥ አርያም ቢኪው በስሙ ወልድኪ jedhan yaa maaramii ilmi waaqaa waaqni foon kee irraa foon egaa ilmi waaqaa waaqni foon kee irraa foon lubbuu kee irraa lubbuu fudhatee dhalachuu isaatiin lafaa gara samii kan dhiyaanne taane akkasumas ammoo salphina keessaa gara kabajaa baane dukkanarraa gara ifaa baane kanaaf ati kabaja keenyadha jedhe giiftii keenya qulqulleettii dubroo maariyaam yeroo ibsu arganna. Egaa xumura irratti immoo dubroo maariyaam walumaa galatti fundamental theological principle kan jedhu ergata sigaa waridata qaal qaamni sagaleen qaama qabu akaalawii qaal kan jennu sagaleen qaama qabu gadi dhufuu isaatiin gadi bu'uu isaatiin foon nama ol ba'ee waaqa ta'eera. Fayyinachuun immoo kanadha. Namni gara waaqatti ol guddachuudha waaqa fakkaachuudha waan ta'eef divinizationidha. Dubbii fayyinaa kana keessatti isheen bu'uuradha jennee qulqulleettii giiftii keenya dubroo maaramiin kaasna. Qulqulluu Efreem maal jedhaani keessa darbee the luminous eye kitaaba Hymen of the Church jedhu irratti the luminous eye jedhaan ija iftuun addunyaa kana dubroo maaramiidha jennu nusi faarfanna miti ija keenya maaram jenneetu jechuudha. Ifti ija addunyaa kana dubree maaramiidha jedha. Bakka addunyaan kun gara ifaatti kan inni ba'e gara fayyinaatti kan inni ilaale dubroo maaramiidhaani addunyaa hunduma bakka buuteeti waan ta'eefi wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 22-28 irratti ifti qaamaa ija ijoo dukkanaa qaamni hundi dukkanaa irrakkataa jedha akka kana ija iftu maaliif iji jaames ni jira kan keessaa on argin isheen ija iftuu addunyaa kanaati bright aynaan jennu kan ija iftuu addunyaa kanaa taate isheenii hewaaniin akka ija bitaa ishee dukkanooftutti maarami immoo akka ija mirgaa ishee iftuutti kaasee qulqulluunchi kun yeroo dubbatu argana. Walumaa galatti egaa maaramiin dubbii fayyinaa keessatti shoorri ishee laayyoo miti. Waaqa nu fayyise deesse walumaa galatti. Fayyisa addunyaa kan jennuun isheetu da'e. Otoo isheerraa dhalachuu baate immoo gana abdii biraa eegna turre. Karamiinis nu haa fayyisu karamiinis. Kanaaf ishee eegna jenna walumaa gala abboonni maal jedhuuni ተፈጸመ ተስፋ አቡ በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል አብዲን አቦታ walumaa galatti dubroo maaramii dharraawwate kan raajoonni duraan nuu dhalate nu fayyisa jedhan maaramii dharraawwate fayyina kan ta'u jireenya kan kennu fannoon qaraaniyootti dhaabbates kan qaraaniyootti fannifames ishee dhumarraa kan dhalatedha. Inuma abboonni karaa kaanis yeroo ibsan xumuruudhaaf ልትገለብጠኝ ወድቃ የሔዋን መኪና ማርያም አዳነችኝ ፍሬን ያዘችኝ መኪናን ዮከንሞ ኮንኮላታን ሔዋን ገረገልቴን ኩፍሱudhaaf yeroo jettu ፍሬኒ ቀበቴ አነፈይሴ ማርያም ይደጀለኒ ዱበቱ ኮንኮላታን ሔዋን nu kuffiseera gara du'atti nu geesseera maaramiin garuu akka gara jalqaba kabaja keenyatti deebinu nu taasiste egaa tokkos fireen yaazichin jechuun firii qulqullummaa garaatti qabattee Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya garaatti baattee kan nu fayyiste isheedha jedha waan ta'eef wanna kanarraaf immoo baay'ee isaa itti dabaltanii asmarratti. Tole egaa guddaa galatoomaayi sa'aatiin keenyas waan deemaa jiruuf gara xumuraatti dhufuu qabna walaloo gabaabduu takka dubbiseen xumurra jechuudha. Xiyoon Libaanos caaltu jedha. Xiyoon jechuun ammas bu'uura ibsaa turreen dubroo Maariyaam ibsuudhaaf Libaanosis tulluu isheen irratti dhalattedha isuma agarsiisuudhaaf Xiyoon Libaanos caaltu
deessuun akka hiikamtu harkas oorgooftu tulluun akka dhalattu tulluu ulfoo alaaltu libaanositti haa baatu dhalattee haa mul'attu garuu tulluun dhalattu tulluu caaltu ulfoo ulfaa baattu xiyoon diina nyaartu ilmoo warra caaltu xiiqii abbaa baaftu mallattoo sabni hundi alaalaallatu galma waaqayyootti hoggantee galchitu jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa guyyaa dhaloota dubroo Maariyaam sababeeffachuudhaan OCM Universal Marketing Studiotti sagantaan ayyaana qopheeffategaa akkuma walii galaatti kana fakkaata ture amma gaa sagantaan keenya inni kutaan sadaffaa fi inni xumura kanumaan goolabama sagantaa keenyatti garmalee akka gammaddan abdiin keenya guddaadha. Egaa asumaan ammoo amsa isinii qabna. OCM YouTube irratti argamna. Like, share, subscribe godhaato wangeelli hundumaafuu dhaqqabuusaa gama keessaniin ammoo shoora taphattaniin akka nu mirkaneessitan abdiin keenya guddaadha. Egaatigaa sagantaan keenya miidiyaa keenyaan isiniin dabarsinutu kanumaan xumurame malee ammas kabajni ayyaana keenya dubroo Maariyaam kan itti fufutaa kunoo daabboon qophaa'ee jira summoon yookaan mulluun dhufee jira. Obboleettiin keenya faarfattuun magartuun immoo ko jiidha nuuf hafaa waan gaarii arfaasaa kanatti akka hawwina nu taasisaa jirti. Egaati turtii gaarii isiniif hawwaa gama keenyan sagantaa keenya kanumaan xumurra. Horaa bulaa eebana.